Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan keenya qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Ergamaa marroo kan ta'e jaal warraaqsaa akka harka qullaa nuyi wareegamnu nu taasisaa jira jechuun miseensonni komii hedduu kaasaa jiru. Ergama fudhateen oliif gad nu erguusaa maraatummaa ibsas jedhaniiru. Akka warraaqsaa yeroo darbee dubbatetti hidhattoonni kunneen meeshaa waan of harkaan qabneef socho'uu dadhabuu isaanis ibsee ture. Haa ta'u malee miseensi ajaja koon fudhannee baay'achuu fi garaagarummaan babal'ateera jechuun dubbachaa jira. Shirri kun immoo kan jaalladii fi jaalbooriitii jechuunis qiiqee jiraachuu odeeffannee jirra. Gareen kun ajaja diduun akka waraana walitti banus nu taasiseera jechuun warraaqsaan dubbachuu oduun miliqxee baatee nu qaqqabdeetti. Odeeffannoo dabalataan harka dulloomeen biyya diguuf Saggaayee Araarsaa siyaasa fedhiisaa ooluu eegalee jira. Saggaayeen fokkorsa isaa dhageessisuun dulluma isaa waan agarsiisaa jirus fakkaata. Namicha kanaaf biyya ijaaruu dhiba malee biyya diguuf yaada jibbisiisaa ol guruun salphaadha. Gareen fandii maqaa OMN hundaa'ee unkutoo ta'ee diigamuusaa agarsiisaa jira. Gareen diigame kun diigama faarsaa jiras. Itoophiyaa biyyoonni akka Gibxii, Somaaliyaa, Eertiraanonni fi Sudaanonni kanneen biroos ni jigsina jechuun waraanaa ifaa fi dhokataan dadhaban namni jireenya isaa jigsuu dadhabee sadaqaan jiraatu Saggaayeen har'aa maaliin biyya jigsuuf yaalii taasisan gaafiidha. Saggaayeen Itoophiyaa biyya jabduu hoogganaa jabaan bultuu diguuf yaaluun ololaan uummatichaa burjaajessuurraa kan hafe waan hin danda'amne ta'us beekamaadha. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii keenyaa qophii qabnu asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.